Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti waraana mootummaa leeluu ifoomse. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Badhaatuutti konkolaattota irratti saamicha raawwachaa jiru jedhan daldaltoonni. Yemen godaantota Itoophiyaa 180 ta'an karaa seeraan alaatiin galaana Shaabu'aa seenuu beeksifte. Haalli qilleensa sarara daandii Itoophiyaa balallii akka addaan kochisiisu Dassee fi naannoo isheetti miidhaa hamaan qe'ee isaanii balleessuu himan. Pireezidaantiin Tiraamp haleellaa jumlaa yuunivarsiitii Biraawun keessatti raawwateen namoonni 2 erga ajjeefamanii booda carraan lootorii giriin kaard jedhamu dhorkuu isaanii himan ka jedhu yoo ta'u bal'ina oduu keenyaa kunooti. Mudde 22 2025 godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu iddoo addaa Qilxuu Jaalee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo waraana maafiyaa PP irratti tarkaanfii boonsaa waraana bilisiginnaa irratti fudhachuu hime. Tarkaanfii kanaanis waraana bilisiginnaa konkolaataa 2 daaraa godhee jiraachuu gootichi abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Badhaatuu bakka addaa Araadaa jedhamutti konkolaataa fe'umsaa irraa deeggarsa milishaa jedhanii saamicha daldaltootaatti hammeessuu ifoomse. Godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Badhaatuu bakka addaa Araadaa jedhamutti konkolaattonni godinaalee irraa gosa midhaan garaagaraa fe'atanii aanaa Badhaatuu bakka Araadaa jedhamutti midhaan fe'atanii gara kanatti dhufan irratti saamicha qindaa'aa maqaa deeggarsa milishaa jedhuun konkolaataa tokko irraa dirqamaan midhaan kuntaala tokko deeggarsa milishaaf akka oolchan murteen irratti darbuu hordofee daldaltoonni komii kaasaa jiraachuu dhaga'ame. Akka maddeen keenya nuuf eeranitti konkolaataan waan fe'atee jiru irraa deeggarsa milishaaf jedhamee kuntaala tokko kennuun dirqama ta'uutu himame. Taateen miilanaa mudachaa jiru kun konkolaataa fe'umsaa gara boodaatti wanta deemaa jiru sodaachisaa ta'uu daldaltootatti sodaa uumeeraa jedhame. Haalli qilleensaa sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa balallii addaan kochisiise Dassee fi naannoo isheetti miidhaan hamaan qe'ee isaanii balleessuu sararri daandii Itoophiyaa beeksise. Mudde 22 2025 sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Dassee fi naannawaa ishee keessatti sababa jijjiirama haala qilleensaa uumameen balallii dhaabuuf dirqamuu beeksise. Daandiin xiyyaaraa ibsa kaleessa baaseen sababa haala qilleensaa hamaa ta'een balalliin mudde 12 fi 13 akka haqe beeksiseera. Daandiin xiyyaarichaa itti dabaluun haala jiru hordofaa jiraachuu fi qilleensa erga fooyya'ee booda balalliin idilee isaa akka eegalu ibsuun rakkoo uumameef dhiifama gaafateera. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa magaalaa Dassee fi naannawaa isheetti rooba cimaa cabbii wal makee roobuun miidhaa geessisuun gabaafameera. Bokkaan Dassee ganda Deerbaa fi Adayyiitti mudde 11 ganama sa'a 3 roobe miidhaan irratti miidhaa cimaa geessisuu waajjirri misoomaa qonnaa aanichaa gabaaseera. Itti aanaa waajjira qonnaa aanichaa obbo Huseen Yusuf akka tasaa yeroo midhaan sassaabamuuf qophaa'ametti bokkaan roobee kasaaraa guddaa akka dhaqqabsiise hubachiisaniiru. Itti dabaluudhaan roobni tibbana roobe midhaan duraan sassaabame irra miidhaa waan geessisuuf qonnaan bultoonni miidhaan isaan gurmaa'anii sassaabuun miidhaa dhufu akka ittisan itti dabaluun. Yemen godaantota Itoophiyaa 180 ta'an karaa seeraan alaatiin qarqara galaana Shaabu'aa seenuu beeksifte. Mudde 22 2025 lakkoofsi godaantotaa seeraan alaa gara Yemen seenan yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu ministeerri biyya keessaa Yemen beeksiseera. Kanaanis godaantonni Itoophiyaa 180 kibba bahaa biyyattii qarqara galaana Shaabu'aa seenuu ibse. Ministeerichi ibsa dilbata kaleessaa baaseen poolisiin naannoo galaana Shaabu'aatti godaantota lammiilee Itoophiyaa 180 kan bidiruu kontirobaandii lammiilee Soomaaliyaa 4 durfamuun gaanfa Afrikaa irraa fe'aman qarqara galaana Shaabu'aa ga'uu ibseera. Qaamoleen nageenyaa naannoo Shaabu'aa imala godaantotaa to'achuuf seensa seeraan alaa ittisuuf tarkaanfii barbaachisaa fudhachaa akka jiran ibsichaan eereera. Akka ragaan dhiyeenya kana dhaabbanni godaantota addunyaa baase agarsiisutti baatii sadaasaa keessa godaantonni 17,659 Yemen seenuuf akkasumas
Baatii onkoloolessaa keessallee godaantonni 17,685 Yaman galuu hubachiiseera. Akka dhaabbanni hordoffii godaantota idil addunyaa ifoomsetti godaantonni kunneen 67 Jibuutii irraa kan dhufan yoo ta'u, Soomaaliyaa irraa 31, Oomaan irraa ammoo 200 kan ta'an buqqa'anii biyyattii seenuu ibseera. Yaman keessatti haalli nageenyaa fi rakkoon namoomaa hammaataa dhufuu irraa kan ka'e godaantota Afrikaa kumaatamaan lakkaa'aman gara biyyoota galoo galaanaatti ce'uuf yaalaniif karaa qaxxaamuraa guddaa taate tajaajiluu itti fuftee jirti. Hedduun isaanii harka kontiroobaandistootaatiin rakkina hamaa fi gidiraan saaxilamaa jiraachuu Shiinwaan gabaaseera. Pireezidaantiin Tiraamp haleellaa jumlaa Yuunivarsiitii Biraawun keessatti raawwateen namoonni 2 erga ajjeefamanii booda carraan lootirii giriin kaard yookaan DV jedhamu dhorkaniiru. Namni haleellaa kana raawwateera jedhamee shakkamu lammii Poorchugaal DVdhaan ture Ameerikaa kan seenedha jedhame. DV'n waggoota karaa gabaabaa Ameerikaa keessatti eeyyama jireenyaa yookiin giriin kaardii argachuuf dandeessisudha. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Roonaald Reegan Ameerikaa keessatti saboonni garaagaraa jiraachuu dhabuun isaanii yaaddessaa ture. Biyyattii keessatti saboota daneessuuf yaadamee carraan lootorii yookaan DV qophaa'e. Yeroo ammaa garuu buqqaatotaa fi koolugaltoota irratti ilaalcha addaa kan qaban pireezidaantiin Doonaald Tiraamp tajaajila kana dhorkaniiru. Murtee kanaan lammiileen hubaman keessaa tokko lammiilee Itoophiyaati. Gabaasonni dhiyoo ba'an akka agarsiisanitti dhorkaan kun irra jireessa dhiibbaa kan geessisu lammiilee Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Masirii, Itoophiyaa fi biyyoota Arabaa irraattidha jedhame. Kana dura biyyoota dhorkaan irra kaa'ame keessaa Baangilaadesh, Biraazil, Chaayinaa, Hindii, Paakistaan, Filiippiins, Kooriyaa Kibbaa fi Veetinaam keessatti argamu. Biyyoonni maatii fi hojiif lammiilee isaanii gara Ameerikaa ergan kunneen DV'n dhorkamuu isaatti caalaatti dhiibbaa jala seenu. Biyyoonni Afrikaa fi Arabaa bulchiinsa Tiraampiin uggurri imalaa dhiyoo irra kaa'ame carraa DV'tiinis akka Ameerikaa hin seenne kan taasifamedha jedhame. Biyyoonni Afrikaa murtee Tiraampiin hubaman keessaa muraan Itoophiyaa, Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Gaanaa, Morookoo, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Tuuniziyaadha. Eeshiyaa irraa Baangilaadesh, Chaayinaa, Hindii, Paakistaan, Filiippiins, Kooriyaa Kibbaa fi Veetinaam. Laatiin Ameerikaa irraa ammoo kan hubaman Biraazil, Koolombiyaa, Doomenmaark Rippaabilikii, El Salvaadoor, Haayitee, Hondaarus, Meeksikoo fi Veenzuwaalaadha. Tiraamp yeroo baay'ee dhorkaa kan ka'an yaaddoo nageenyaa eeraniiti. Carraan DV adda cituu isaan namoota miliyoona baay'ee waggaa waggaan carraa kan yaalan yaaddoo keessa galche. DV'n isaan ga'e kan gaaffii fi deebii eegaa jiranis dhiphachuun isaanii hin oolu. Tiraamp garuu carraa DV dhaabuuf erga dhaadachuu eegalanii turaniiru. Keessumaa magaalaa New York keessatti namoonni 8 konkolaataa fe'umsaan dhaamanii erga ajjeefamanii booda tajaajilichi dhaabuuf yaalaniiru. Haleellaa yeroo sanaa kan shakkame dhalataa Uzbekistaan kan ta'e yoo ta'u deeggaraa kan Islaamic State'dha jedhame. Shakkamaan kun carraa DV lootoriidhaan Ameerikaa kan seenedha. Yaadni miseensa paartii Riippaabilikaanii yaadni kaasan tokko adeemsa eeyyamni hojii maatii fi hammaataa dhabuu Tiraampis yaada kana ni deeggaruu jedhame. Adeemsi maatii gara Ameerikaatti fiduu hafeen namoonni ogummaa isaaniin adda ba'anii tajaajila viisaa isaan simatu akka xiyyeeffannoo kennuuf Tiraamp ni fedhu. Godaantonni kun sadarkaa barnoota olaanoo kan qabanii fi afaan Ingilizii bareedaa akka dubbatan barbaadu. Raagaan mootummaa Ameerikaa akka agarsiisutti DV'n bara 2026 kanneen iyyatan keessaa lakkoofsa gara caalu kan qaban Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa irratti. Namoonni DV iyyatan barnoota sadarkaa lammataa xumuruu qabu yookaan waggoota 2 darbaniif muuxannoo hojii qabatamaa ta'e mul'isuu qabu jedhe. Tajaajilli DV kanneen iyyataniif carraa kennus Ameerikaan sakattaa nageenyaa ni taasifti. Haala tokko tokkoon namoonni Ameerikaa keessa jiranis DV iyyachuu danda'u. Kunis eeyyama hojii dhaabbataa ta'e argachuufi. Mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiilee Itoophiyaa eegumsa seeraa yeroo murtaa'eef kenname jalaa akka jiraatan wabii ta'eefii kan ture amma dhaabuunis ni yaadatama.
Ameerikaan bara 1995 irraa eegalee godaantonni karaa lootarii yookaan diivii gara biyyaatti akka seenan hayyamaa kan turte yoo ta'u, yeroo iyyannoo diivii 2027 harkifateera jedhame. Bulchiinsi Tiraamp iyyattoonni bara kanaa doolaara tokko akka kaffalan ibsaa ture. Garuu sun ammallee harkifatee jira jedhame. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp erga aangoo qabatanii as lakkoofsi godaantota Ameerikaa seenan hir'isuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataniiru. Akkasumas godaantota waraqaa ragaa hin qabne biyyattii keessa jiran biyya ari'uu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiru. Waggaa waggaan Ameerikaan Afrikaa irraa Itoophiyaa dabalatee Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa Kaabaa, Ameerikaa Kibbaa fi Awustiraaliyaa irraa namoota 55,000 karaa lootorii diivii gara biyya isheetti fiddii jedhame. Lootor kaardiin magariisaa jedhamu beekamu yookaan giriin kaardiin kun namoota biyyoota seenaa keessatti Ameerikaatti godaansi isaanii gadi aanaa ta'eef carraa kennamudha. Koongireesiin Ameerikaa sagantaa seera godaansaa bara 1990 kana hundeesse yoo ta'u, lakkoofsa biyyoota seenaa keessatti godaansa gara Ameerikaatti xiqqaa ta'e qaban guddisuuf kan yaalamedha. Naayijeeriyaa irraa kan hafe biyyoonni Afrikaa hunda keessatti kan dhalatan carraa kan hirmaachuu danda'u. Sagantaan kun biyyoota waggoota 5 darban keessaa godaantota 50,000 gadi gara Ameerikaatti erganiif banaadha. Haa ta'u malee erga waggoota dhiyootii as namoonni carraa argatanii gaafii fi deebii dhiyaataniin hafan yookaan adeemsa xumuranii carraan viisaa jalaa dheeratuu akka ture namoonni komataa turaniiru. Ameerikaan erga imaammata ishee alaa dhimma godaansaan wal qabate jijjiirtee as carraan kun hanga tokko dhiphatee jira. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo irraaf qopheeffan kan hagammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga qophii biroo walitti